Shamaa harka fuuni jecha dhaggeeffattootaa fi daawwattoota hordoftoota Ciroo Qalaadhaa. Akkuma suuraa irratti agartan qufaa yookaan kaaf yoo qabaattan maal gochuutu nurra jira? Qufaan kuyyoo kan maaliiti kan jiru qabadheetiin isiniif dhiyaadhee egaa nu hordofaan afeerraa kiyya jechuudha. Qufaa yookaan kaaf yoo qabaattan qufaan mala akkaataa qaamni keenya itti wantoota sirna argansuu keenyaaf hin taane of keessaa baasuudha. Qufaan darbee yeroo tokko qofa nama qufaa'isu akka dhukkubatti hin ilaalamu. Qufaa walitti fufee nama qufaa'isu garuu mallattoo dhukkuba salphaa keessumaa yoo turtii yeroo gabaabaa fi rakkoolee fayyaa kan biroo ta'uu danda'a. Mallattooleen qufaa kana yoo qufaa waliin namarratti mul'atan ariitiidhaan mana yaalaa deemuu qaban keessaa hanga tokko qabadheetiin isiniif dhiyaadhee egaa na hordofaa. Mallattooleen kunis tokkoffaa hakkitaa dhiigaa qabu yoo qufaan qabaachuu. Lamaffaa dhukkubbii laphee yookaan qomaa yoo qufaa waliin jiraate yeroo qofaatu yoo lapheen kasi dhukkubu taate. Sadaffaa hafuura kukkutuu yookaan shortness of breath yoo jiraate. Afuraffaa dhiyeenyatti nama dhukkuba TB qabu waliin yoo turtii qabaatte ta'e. Shanaffaa sagalee addaa yoo hafuura baafattan kan dhaga'amu wiidiin yoo jiraate. Ja'affaa yoo dhiita'uu yookaan dhiita'uu qaamaa keessumaa dhiita'uu miila yoo jiraate yoo miilli si'ite. Torbaffaa dhaqna gubaa yookaan feevaa yoo namarratti mul'ate. Egaa mallattoolee kana yoo ofirratti argan ariitiidhaan yookaan daddafanii gara mana yaalaa deemuudhaan yaala argachuu ni danda'ama jechuudha. Yoo namarra ture dhukkuba badaa yookaan humnaa ol waan nama ta'uuf yaalamuu waan hin dandeenyeef yeroodhaan gara mana yaalaa deemuu qabna jechuudha. Egaa fayyaan faayaa kan nuuf qopheesse Dr. Gurmeessaadha. Waan hordoftaniif galatoomaan isiniin jaa turtii gaarii.